Egaa akkuma fuulduratti dhaggeeffattan sirbi haaraa fi sirba haaraa Yoosan Geetahuudhaan qophaa'e garmaamu tola kan jedhu Raachii waliin dhiyeessaa jiru jechuudha. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi kan baay'ee vaayiraalii ni ba'a jedhamee eegamaa jiru kana isinii qabadhee dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya faaraa ta'an immoo subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jenna. Gara viidiyootti isin haa dabarsu. Egaan akkuma beekamu gidduu kana TikTok irratti wantoonni hedduun vaayiraalii ba'aa jiru jechuudha. Egaan isaan keessaa immoo oduu ijoo kan ta'e yeroo gidduu kana kollaabii between Yoosan Geetahuun and Raachii Tasfaayedha jechuudha. Isaan akkamitti jiru? Dhuguma sirbi kun dhufaa jira moo akkamii? Warroonni jettan odeeffannoo isa dhugaa fi isa sirrii ta'e hundasaa viidiyoo kanarratti argattu waan ta'eef amma dhumaatti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan artistiin beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistiin Yoosan Geetahuu uummata bukkeetti beekamtii fi jaallatamummaa hedduu qaba. Akkasumas sirboota garaagaraa baasuudhaan uummata bukkeetti jaallatamummaa qaba. Keessumayyuu dhiyeenya kana sirba sadii obsaa kan jedhu baase uummata gidduutti beekamtii guddaa fi akka sirboota afaan Oromoo jiran keessaallee viyuu guddaa kan qabatee jirudha jechuudha. Gara viyuu 40 olii kan qabatee jirudha jechuudha. Sirbi afaan Oromoo keessaa isa tokkoffaarra jira. Kanaafuu artistiin keenya jaallatamaa hundumtu keessa nu beekta. Akkasumas tiktaakerii beekamaa fi jaallatamaa uummata bukkeetti kan ta'e Raachii Tasfaayee hundumti keessan iyyuu beektu. Raachii Tasfaayee tiktaakii garaagaraa fi wantoota nama barsiisanii fi namoota ajaa'ibsiisan hedduullee hojjetee ni beekama jechuudha. Amma immoo jechuudha artistii keenya jaallatamaa fi Yoosan Geetahuu fi tiktaakerii keenya beekamaa kan ta'e Raachii Tasfaayee walitti dhufanii sirba garmaamu tola kan jedhu tokko baasaa jiru waan ta'eef hundumti keessanuu chaanaalii kana subscribe godha, like godha, share godha. Warroonni akka hawwiidhaan eegaa jirtan immoo koomentii jalatti lakkoofsa 3 barreessan siniin jedha. Warri lakkoofsa 3 barreessitan sirba kana hawwii keessan akka hawwiidhaan akka eegaa jirtan beeksifadhaan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo nuyi irra qabannee dhufne kana ture waan amma dhumaatti nu daawwattaniif galatoomaa siniin jecha. Qaaf viidiyochi dhufu immoo waliin itti bu'aarra galatoomaa siniin jedha. Ciao.